galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkam jirtu ijoollee waaqayyoo hundi keessan nagaa keessanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Egaan yeroo kana kanan isinitti himu maalidha? Hundi keessan yaada kana namoota hundumaaf guruupoota hundumaaf sheer godhaa. Waldaa hundumaaf sheer gochuun ni danda'ama jechuudha. Yaada nama isinitti himu kana jechuudha. Sirreessaas qalbeeffadhaa. Irra deebaas xiinxalaa ilaalaa. Yeroon sagalee kana isiniif ergu tarii keessi keessan dhahamuu danda'a. Keessi keessan gungumuu danda'a. Garuu macaafni qulqulluun miilla warra du'atti adeemaa jirtu du'arraa deebisi jedha. Miilla warra du'atti adeemaa jirtu du'arraa deebisi jedha. Miilli namoota baay'ee miilli dhaloota baay'ee du'atti adeemaa jira. Kaan immoo fayyaatti du'ani. Kaan immootu jiranii badani. Isaan kana deebisi jedha. Egaan wantoota sadii irra dhaabbadheen isinitti hima. Biyya lafaarra namoonni sadii akka jiran isinitti hima. Tokkoffaan nama qaroomaa, lammaffaan nama amantii, sadeeffaan nama uumamaati. Isaan kana spiritual growth keessatti hin barattu. Hin barattu isaan kana spiritual growth keessatti. Innis maalidha? Bara amma jiru keessa bara qaroominaati. Bara qaroominaati. Barri qaroominaa kun immoo baratti namoonni hundumtuu sagalee waaqayyoo irraa dalga fiiganidha. Akka jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos baricha bitaa malee barri isin hin bitiin jedhe. Zamanuun waajuut inji zaman አይዋጃችሁ jedhe. ይህ ሲቪላይዜሽን ነው የምንለው የብልጽግና ዘመን ነው የምንለው በዚህ አይደለም። እንግዲህ አንተ ንቃ ወደ ሞት የምትሮጥ እግርን መልስ የምለው ተጽፎ አይደለምኒ? ሳባ ከናቲፍ ሰከነ ደገው ቀብዱ ናሞኒ ባየን ጃለለ ፈከሰኒ ናሞኒ ባየን ኡቱን ታይን ታአኒ አርገመኒ ናሞታ ባየ ከራራ ማክሳጁ ሰይጣን ነበልባል እሳት እስከምጥል ድረስ ከሰማይ ድንቅና ታምር ማድረግ እንደሚችል በንፋስና በምድር ላይ ደግሞ ስልጣን እንዳለው ይሄንን ማወቅ መገንዘብ አለባችሁ። ሰከነራ ሞፌ ገቹ ቀብዱ namni waaqayyo baraan hin bitamu qaroomaan hin bitamu. Namoonni baay'een feesbuukitti fayyadamtanii feesbuukiin sin fazzasiisee akka fi argeera. Feesbuukitti fayyadamuu dhiisaa sin hin jedhaan jira miti. Feesbuukiin gaariidha. Yoo nama fazzasuu dhiisi. Garuu ittiin fazzastaniittu namoonni baay'een. Ittiin cabdaniittu, ittiin baddaniittu. Suura laaluutiin ittiin maraattaniittu. Ya Israa'el jedha gaarrat irratti najala inejjine jiraare jedha macaafni qulqulluun. Gaarrat irratti dhaabbatte najala inejjine jira gaarota baay'ee irratti ejjite mukoota baay'ee jalatti najala ejjite jedha. Israa'el abbaa manaa dhabde taa yeroo san. Phaawulos immoo guddisee baay'ee qabdu abboota hin qabdani jedha. Abbaa hin qabdani jedha. Karraan kan ka'edha namoonni baay'een karaatti cabanii kan hafan. Namoonni baay'een karaatti kufanii kan hafan. Aloonni baay'een nyaatamanii kan hafan. Erga miidhamanii deebanii booda wangeelaawii maal goonu jedhanii gara keenyatti dhaamsuun bu'aa nuuf hin qabu. Dursoof eeggachuuf bu'aa qaba malee. Footoo siif erginaan maalummaa isaa kan hin beekne sin jaalladhe jennaan kan baroota baay'eef dhamaate gola namaa keessatti rakkattee ittiin hojjette fuutee gadi itti ergiti. Isti wangeelaaf isti ka'iti wangeela tokko adeemsisu sin jedhani eenyu keedha kan wangeela fuutee miilla fuutee wangeelli qabeenya keetiin humna keetiin miilla fudhatee kan deeme jiraa laata? Aloonni sin kan deeme jiraa laata? Sin jaalladhe jennaan fuutee si gaditti erguudhaan kan baroota baay'ee mana namaatti garba taatee namaaf hojjettee garafamte erguudhaan gaafa namichi si ganu immoo deebitee karaatti haftee kan cabde namoota meeqatu jira? Of eeggachuun baay'ee gaariidha. Booda waaqayyo kana godhe jechuurra waaqayyo kana keessa kan jirre beekuunis baay'ee gaariidha. Macaafa qulqulluutu bifa oolota keetii beeki jedha. Bifa oolota keetii beeki. Yebegihin malki waq. Sakana beeki jedha. Hoolonni baay'een utuu oolaa hin ta'in gogaa oolaa kan uffatanii dhufan jiru. Isaan kanarraa of eeggachuun baay'ee gaariidha. Arraajiidha waa'ee kee waaqayyo natti meera sin jaalladhe. Abjuunan si arge, mul'ataan si arge. Siiduufi waaqayyo sagalee naa fideera achi kanaaf kadhachaa jirta anoo siiduuf jedhee meeqan keetti goyyomfame nan beeka sakan nan beeka of eeggachuun nurraa ni eegama of eeggachuun ni eegama
si jaallate maa sii du'e si ajjeese dhaqe siin du'e siin jedhe abboonni keenya footoo wal baranii gaa'ela godhatan miti. Abrahaam footoo waliin barre, Isiyaaq footoo waliin barre, Yaaqoob footoo waliin barre. Fuula Waaqayyoo duratti miilla isaanii Waaqayyoof gatanii, maalummaa isaanii Waaqayyoof gatanii, haadha manaa gaarii argatan. Abbaa manaa gaarii argatan. Milikkitaan abbaa manaa gaarii argatan malee footoon abbaa manaa gaarii argatan miti. Feesbuukiidhaan isin fayyadamtanii footoo wal bartanii gaa'ila mancaa gaa'ila duuriyyummaaf keessaa qabu. Walakkaan gaa'ila godhatee gaa'ila kan biraas wajjin godhachuudhaaf adeema. Walakkaan immoo gaa'ila tun godhatiin warra gaa'ilan godhanne karaa cabsuudhaaf adeema. Walakkaan immoo haadhati keessa jirtu bareessaa nyaachuuf adeema. Hin goyyoomiin karaa tafta hin goyyoomiin. Kana duwwaa miti dhiyeenya kana immoo kan hin dhaga'e ani raajiidha jedhee nama ka'ee dubba tokko hin dhaga'e guyyaa tokko raajii nama raajii hin beekne jechuudha. Of eeggachuun baay'ee gaariidha. Of eeggachuun baay'ee gaariidha. Eenyu jedha Milkiyaas keessatti akka jedhu eenyu warra abidda tuutti hin qabsiisin abidda qabsanuuf isaanii fiigaa jiran kanaa jedha. Eenyu gannaa oofaa aarsaa yeroo dheeraa fuula kottaa arfamaa jiru kan nan jibbe jedha Waaqayyo. Sirratti jibbeera Waaqayyo. Sirratti jibbeera. Kuma 10 itti ergite, kuma 20 itti ergite, kuma 30 itti ergite, wayyoo nagatee jetta deebite. Maaf siin gature? Si jaallate soon taane birrii kee jaallate yooti. Maaf siin gature? Si baree soon taane footoo kee baree yooti. Si baree soon taane footoo kee baree footoo isaa barte yooti. Kanaaf cabee namoonni baay'een karaa tafaa jiru. Of eeggachuun baay'ee gaarii. Akkaataa sagalee Waaqa jiraachuun baay'ee gaarii. Pheenxee irraa kan eegamu, amanaa tokko irraa kan eegamu, tajaajilaa tokko irraa kan eegamu, akkaataa sagalee Waaqayyoo deddeemuun baay'ee gaarii. Kana duwwaa miti. Yeroo ammaa kana konfireensii adda addaa illee godhanna. Irraa wanna konfireensii adda addaa. Okay baay'ee gaarii. Warroota isin konfireensii irratti affeeraa jirtan, warroota isin waldaatti wangeelaa jettanii waammachaa jirtan namoota akkamiiti? Waldaa qabuu laata? Beekamoodhaa laata? ብዙዎች አገልጋይ ነን ብሎ ተኩላ የሆኑ አሉ። ከተኩላዎች መጠንቀቅ አለብን። የዮተራ ወፈገች ኑራን ይጅራ ወልዳ ተኮት ኮንፈረንስና አፌር ወልዳ ከነረት ማለን እርጋ ነሞተ ዲግደማ ወልቱ ኮንፈረንስ ረታፌረም ነሞተ ዲግደማን ከነ ኬሳሞ ጋፈን ታይጫ ሌላሉ ነሞተ ሰዲዱ ዋት ወልዳት ተቀምተ ወንጌል ለለዋር ወጅታ ወንጌል ታቴ ወንጌል ዱካ ዴማ ድር ወርዲ ካን ከረ ዴምቶታ ገልሚ ሳኒ ከን ኢምቤከምኒ afurri isaanii kan hin beekamne of eeggachuun baay'ee gaariidha. Fira koo guddisuu waan barbaade akkumattan guddisa malee wangeelaan hin guddisa mitan. Wangeelli waan biraati. The golfers of life jireenya wangeelli kan itti qalladamu miti. Kan itti fira ofiitiin fira kooti jennee ittiin kaachifannu miti wangeelli. Dhaloota isin balleessina. Biriitti argitanii nama balleessina. Kai raji kai lallabi kai bartisi warri kaano akka itti guddataa jiru kan jedhaman jiru misxirii sitti maaraka Waaqayyo laabanitti argisaa ture. Namoonni hedduun immoo gaa'ilaan maseenanii gaa'ilaan cabanii kan hafan hedduun argaa jira. Macaafa qulqulluutu isin egaa soogidda biyya lafaateedha. Soogidda biyya lafaati gaafa jedhu soogiddi minyaasaa yoo fixate bu'aa buusuun qabu. Soogidda minyaa'utti garuu waa hedduu minyeessuu danda'a. Foolii hedduu balleessuu danda'a. Soogiddi simboodha. Soogiddi ayyaana. Simboo Waaqaa irra kaa'e, ayyaana Waaqaa irra kaa'e, sarootatti dabarsee kennaa jirta. Yeroo gara biyya Itoophiyaatti, gara biyya hambaa biyya ormaa deemtani, akkana jettanii deemtan, boor naman ta'a. Gaa'ela dhabdanii kan deemtan jirtu, dhirsa dhabdanii kan deemtan jirtu meenatti himaa. Abbaa manaa dhabdanii kan deemtan jirtu, haadha manaa dhabdanii kan deemtan jirtu Itoophiyaa keessa. Jirtuu natti maansiniin jedhe kaan achi geessanii dhatabaddan fuula Waaqayyoo duraa cibbutti kuftanii fuula Waaqayyoo duraa waan hin taane keessa galtaniitu gungumtanii haftan kaan badisa biratti fiddanii haftan sagalee kana warri dhaggeeffattan iyyuu boor firda biratti fuutu of eeggachuun sirra ni jira an akka nama Waaqayyoo tokko bakka Waaqayyoo bu'een sinitti maa jira kanaachi baduu keessan beekamaadha kufuun keessan beekamaadha cabdanii hafuun keessan beekamaadha. Harka qullaa ta'uun keessan beekaman ishee tokkotu waggaa 6 hojjedhe kan waggaa 3 immoo itti naan dhirsa kottan ergeet abbaa manaa manaaf ta'e eeyyama fudhadheen galeen duukaa jiraadhee deebee jetti abbaa manaa koo sirriidhaan seetti achi deebee siimii keessaa baafatee na jalaa dhoskeetti maqaa sana ilaa dhuskee biyyarraa iyyuu badee inni lakka nama dhaabbataan turre jetti gaafa wal barree garuu ani raajiidha naan jedhe jetti maaf hin gaddisan maaf nama hin gaddisiisu
raajonni eenyu fa'isaa, abbaan wangeelaa kun eenyu fa'isaa, lallabdoonni eenyu fa'isaa, faarfattoonni eenyu fa'isaa, hidhanni isaanii waldaatti hidhamanii jiru, waldaatti qabamanii jiru, hidhamanii jiru waldaatti. hidhamanii jiru waldaa keessatti, shin hidhamne hiqabamanii jira waldaa keessatti. Afuura waaqayyo isaan kee jira son taane afuura fooniif dhiigaan namoota baay'ee raasaa jira. Afuura biyya lafaan namoota baay'ee raasaa jira. Yaafoon koo gab jedhechuun nurraa ni eegama. Ni eegama gab jedhechuun. Gaa'illi sin darbu. Kan waaqayyo siifa kee sin darbu. Namoonni afur namoota shan gaa'illi nama shanii nama afur wajjin gochuun maayin kun xuraa'ummaan ejja kee irratti ejja dabalteedha macaafatu. Sinumattuu ejjituudha amma immoo ejja dabalteedha macaafatu. Inni addana keessaa sin jaalladhe footoon gara keetti ergus ejjituudha. Ejjituudha. Ejjaaf footoo gara keetti ergi. Maa inni namalli footoo erguun? Maal waaqayyo footoodha? Waaqayyo afuura. Afuura dhugaadhas jedha macaafni qulqulluu. Afuura waaqayyo maleessaa footoo miti waaqayyo. Sin jaalladhe naan gaggabaafii bulta. Sin jaalladhe naan du'aafii bulta. Boora bidda keessi buusa, boolla keessi buusa. Arraaqamee dhiiga waa'ee gaa'ila keessaniif dhiiga keessanitti hin gaafatamu'an. Arraaqamee gaa'ila keessaniif foon keessanitti hin gaafatamu'an. Gatiin irra jiru sitti baasaa jira waan an ta'eef. Of eeggachuu sirraa ni eegama. Namoota baay'ee sin jaalladhe karaatti cabee hafeera. Namoota baay'ee badee hafeera. Obbolee koo akka nama waaqayyoo tokkottan sitti hima. Akka sagalee waaqayyoo jiraataattan si gorsa. Bara biti malee barri sin bitiin. Qaroomni sin bitiin amantiin si habitu. Nama amantii dhabne malee nama qaroomaan dhabne. Intarneetii fayyadamu nama baay'ee qabna. Bifaan bareedanii ergisu nama baay'ee qabna. Atoo footoo laalte yoo kana naafa yoo ta'e maal goota? Atoo footoo fuula laalte yoo kana fokkistuu yoo taate maal goota? Meenatti footoo laalte waan ta'eef jechuudha. Of eeggachuun baay'ee gaariidha. Irraa of eeggachuun baay'ee gaariidha. Kanaaf sagalee madhageessan kan hundi keessan sheer walii godhaa. Guruppota adda addaa irratti waaqayyo sana eebbisu.